कामले काका कामले Janama, Usanurata Kamadani
keenya galmaa ga'u damasaarii dachiisaa kan bakka keenya nuugu nuti keessa taane sanni cunqurfamaa milisaa ba'u badaafi gammoojjii keessaa reetinaa kaadhaatu waraabessi irraa nyaate allaattiillee haa kokorsu daandii dhugaadhaa yoo maxxan isin duraa mul'atu daandii dhugaadhaa yoo maxxan isin duraa mul'atu. Go, push! Ready. Sagantaan eegalee namummaa taasaa gara gadi taa qabu boquu gadaa qabatu. Baru, ready! Seenaa waalamtee qotee bulaa baasu nuti siraan dhoftu sireera tullu itti wareegamnaa seenaan bakka bu'u yaa sabboonaa Oromoo jaalle wareegamte haala si yaadannaa seenaa nutti laate haajurtaaf cunqursaa hundeedhaan buqqisu seenaa waalamtee qotee bulaa baasu nuti siraan dhoftu sireera tullu itti wareegamnaa seenaan bakka bu'u itti wareegamnaa seenaan bakka bu'u. Go, push! Ari, what? Stop, push! Hokanam naga, go! Go, push! Ari. Akkam jirtu? Naguma? Oromoo? Jirtu? Baga jiraattani? Osoo waan takka hin jenne jalqabaa naannooma kanatti argamuufu baga lubbuun jiraattanii. Naannoo kanatti argamuuf silaa argamnee turre kana duras argamne wal'aansootu nuun galle isa lafaan keenya kuffisnee otoon awwaaliin hafne jennaani boofa mataa dhooftanii manatti galtanii deebinee immoo irraa dachaane xiiqiin damarra mi'oofti dachaane immoo dhabne deebine amma as deebi'uuf nama meeqa of biraa dhabne Oromoo ol kaana haadholii kamucaa baatanii taa'anirraa kahafe kabajaa isinii qabna aduu keessa jirtu dadhabbii qabdu achumatti obsaa waliin dhidhiibina bakka jirtanitti suutuma hidhiiti ol dhaabbadhu jechuudha. Ol dhaabbadhu. Ol ka'i. Haya. Os. Sagalee nan gabaabsa sagalee. Dhiyaannee harkaan qabnee nu harkaa baafatu. Guduunfachuu dadhabnee yeroo hundaa hiikkatu. Hiikkate immoo lubbuu daa'ima kichuu kaasee haga jaarsa manguddoo kabajaa nu dhorkee wareegama lubbuu yeroo hundaa nu gaafatuu sagamne lafa kana qabannee kaasee deebi'ee illee immoo kumaatama of biraa dhabne. Kumaata sana iyyuu immoo dhalchuuf kanaan duras abbootii of biraa dhabne hedduutu jira waan ta'eef isaanii yaadannaa calleensa sagalee namni tokko ofuma kee callisii hunduma callisaa jechuudha. Ani callisi.
waraanni bilisummaa Oromoo miiliyoona 60 lafarraa dhuma yoo ta'e gaafanni dhume lafa isaa fudhatu malee lafa kana namni fudhatu hin jiru jechuudha. Hin laatamu, hin tura, hin bula, waan bade fakkaata garuu numa deebi'a asuma jira jechuudha. Xiyyaarris kan sirreebe taankiinis haa jiraatu diishqaanis waan barbaade meeshaa kamuu ka argitani hadurreen lafatti kolaatetti hin deebitu jedhaniiyyu hin kolaane nuti asumatti deebine asuma keessaa buqqisne. Uummati Oromoo immoo galatatu ammaa miti wal saaduu wal jajuu tamma miti malee lafumatti salphannetti deebisnee salphisne diida keessa ariitanii harkaan qabdanii waraana bilisummaa Oromootti laattaniitu jechuu isinis. Galatan qabnu siichi bira hin geenye jechuu. Ka galata qabu kalafeetti cabee dhiigatti dhangalaasee lubbuu itti kenne dachee kanaa gadi jiru hankanaachi qabsichi baabura. Ingalaa jechuu. Engaddumayyuu jaal goollicha dheengee kaleessa goollicha har'aa galeeraa jechuu. Galuu sana miti wanni ati ilaaluu qabdu Oromoo. Maal barbaadda? Maal barbaadda? Bilisummaa. Bilisummaa barbaadda taanaan hanga harkaan qabattutti xiqqoon si sossobaa guddaan si sossobaa wanti caccalaqqisu sitti argisiisan si sossobaa kanatu rakkoo ta'e. Bilisummaa jennaan bilisummaan burreen qabdu nagaan baanii nagaan galuu walqixxummaa aadaa sirna siyaasa biyya saba kana qabaachuu gaafata. Alaabaan kun dhiiga meeqaan sararamee namni kumaatamni itti kitimamee itti dhumate suni dhaabbattee hafuu qabdii jechuu asuma. Buqqa'uu hin qabdu jechuu. Kana buqqistee bilisummaan hin jiru jechuu. Hanga kana naannetti wareegamni sitti fufa. Qabsooni sitti fufa. Wareegamni sun qabsoon sun garuu kana sirnaan gadhaabee qaanii gabrummaa addunyaa kanarraa hiriyyaan qabne gadadoo gadaantummaa kana keessaa bahuu qabnaa jechuudha. Taraa sana irraa fuudhanii mimmaan meeqa buusee gale harki dabaree walli kaakaleessa isin qabsooftanii Oromummaa nu barsiiftanii waan bararree irra dhaabbanni immoo kunoo deebinee qawwee hiikkanneerra koottaa hidhaa ennaan fudhatee hin galle qawwee lafa kaa'e immoo eessa jira warri sunarra saree bataskaana seentee namni hundi badeeden fakkaatu kabaja waraana bilisummaa Oromoo sirraa murqame jennaan sareema sana fakkaattaa jettu. Jirtu as keessallee mataa gadi qabattanii. Jirtu as keessallee mataa gadi qabattanii warri qawwee hiikkachaa turtan. Akkasumatti jiru moo hin jirani? Jiru miti? Saree jechuu isaan saree sanaa jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo hiikkatu jechuudha. Hin hiikkatu. Kumaatamaan itti hiine. Dhiiga ijoollee kichuu meeqaatitti dhangalee qawwee sana hiike. Lafuma nagaatti rarraafatee galee jechuudha. Kabajaa kaleessa waraana bilisummaa Oromoo biratti qabu. Har'a naanni akkasitti luxechaa deemu kabajaa sana sin biratti qaba Oromoo. Qaba. Hin qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa uummata Oromooti. Ni badu seebeeki kaleessa. Har'a ija waraana bilisummaa Oromoo baachuu hin danda'u. Garuu ittiin boonu nuti wallaala. Qawwee keenya irraa nuu fuutu. Eessaa nuti hin fudhanna. Kanaafuu qawween hiikamtu hin jirtu. Abbaa hiikkate hiikkata malee oboon hin hiikkatu. Yoo hiikkate kabajaa sana waliin hiikkata. Xumuratti goona nuti. Gabrummaatti xumura ni goona. Gudunfaatti goona. Jalqabneerra immoo hin dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf tokkummaa waloo jiru hundumaa irratti waa waraanni bilisummaa Oromoo jedhu akka inni nama baasu argitaniittu. Taa'ee uleen naanii meeqa ta'e ulee dhiisii taa'ime ulee marraa bayyana dhuma Oromoo ulee marraati. Waraanni bilisummaa Oromoo waan sinitti himee warri qabattanii waltaajjabuu sana keessaa harkan qabdan mataa ol qabattaniituma asuma jirtu. Warri sana nageenya immoo gabaasin dhaabbattan dhaabbachuu dadhabe. Kanaaf kabajaa qabdi. Har'a gabaa sana dhaabbachuu jirra. Har'a gabaa sana dhaabbachuu jirra. Waan hin darbinedha namatti fakkaata. Onnee sanatu hin jiru. Daabee facaasee hidhannoo tolfatee irraa hiikee reenjeriin uffatee naan itti tolee itti dabalame hedduunsaa.
miciraan sana dhabe wal calalee inni wal calalee cicceetti hafe warqee mormarraa sun immoo har'a koobee isaaniinis suniinis bilisa baase dachee kana dachee dhiichisaa taasise jechuudha. Addunyaan kutee iddoo inni jiru fagoo. Warri simbulchu simbutu tiiviitti reediyootti ba'ee uummata akkasii rakkate qoricha hin qabne qonni isaan fooyyofne daandii hin qabne ibsaa hin qabne bishaan hin qabne barnoota hin jirre hospitaal hin jirre uummata akkasii dura dhaabbatanii uummata akkasii qajeelchina jechuun qaanii itti qaana'uu qaba warri sun. Jijjiiramuu qaba jireenya Oromoo bara dhufaa darbaa dhiigni isaa dhangala'aa dhiiga dhangala'u sanaan kanumtii waa dubbachuu danda'uu fi miidiyaa harkaa qabu. Bayee si doorsisee uummanni naannoo kanaallee sanan fudhatu. Fudhattaa Oromoo? Fudhattaa? Inni iddoo kaanis akkam fudhanne immoo ejjenni waraana bilisummaa Oromoo baay'inni isaa hidhannoonsaa dabaluu qaba. Iddoon dammaqne gahee wareegamee dammaqsuu qaba. Oromiyaa tokkittii qabna. Kaaba, kibba, baha, dhiya, giddugaleessa lafti bal'aan suni ka Oromoo hundaatiin jechuudha. Kanaaf qabsaa'otti jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo dachee biraarraa hin dhufne. Ilmaan keessani ilmaan Oromooti kanumaa as jirtani maatii isaati ati badii qabaachuu danda'a. Dadhabina qabaachuu danda'a. Laafina qabaachuu danda'a. Wallaalaa ta'uu danda'a. Waan barbaadde yaa ta'u garee hedduu isaa tokkitti gabrummaa sirraa buqqisee roorroo jalaa si baasuuf kenneera. Sana caalaa waan sii kennuu danda'u hin qabu jechuudha. Hirrinni, laafinni, wallaalli gabrummaa jala ture kanumatti barsiifatte ijoollee keeti. Iddoo biraarraa hin dhufne, fagoorraa hin dhufne. Nama addaa bakka addaarraa baratee dhufe miti. Wallaalli waraana bilisummaa Oromoo wallaala Oromoo keessa jiru. Wallaalli Oromoo immoo asimachi keessaa ba'ee dhufe waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru. Badii dalagne irra yoo ta'e. Yakkatu jira yoo ta'e dadhabinni akkasii jira yoo ta'e uummata Oromoo kun sillaaffisiin sinjilibeeffachiisiin saamicha waggaa dhibbootaa fi sanaa olii hin caalu wallaansootti jirra walqabootti jirra diinatu jira arba lama gidduu lolli yoo jiraate kabatu marga uummanni Oromoo gidduu kanatti miidhamuu sana keessa qabsootti jirra qabsoon immoo warri rigatiinsa kana keessa jirra. Haala akkasii keessatti rakkoon ni jiraata. Mee fakkeenya tokkoon sinii kaasa. Uummata Tigraay ilaala. An'ama bilisummaa warra beeku. Sukkaara nyaatee warra arge. Isin warra sukkaara oomishu, isaan warra sukkaara nyaatu. Bilisummaan maal akka taate, bulchiinsi siyaasaa maal akka taate, saba ofii bilisa baasanii aangoo birchamu siyaasaa qabatanii bulchuun maal akka taate warra beeku laala. Uummanni kuni miileena 5 guutu. Nuti immoo miileena 50 maqaa dhahanna. Kanuma qofaa dhagahuun nama qaanessuutu irra jiraataa jechuudha. Uummati miileena 5 guutne kuni biyya isaarraa ba'ee daangaa isaa bilisa baasee isa kaleessa dhabe. Qeerroof qarreen qaammaa as taa'ee waraana ta'u kun dhagaan ari'ee gaaratti galche har'a as dacha'aa jiru Finfinneetti deemaa jira. Keenya Finfinneen dhaadannoo handhuura Oromiyaa Finfinneetti alaabaa mirmirsina. Alaabaa mirmirsanii as taa'anii hin jiru. Kumaatamaan itti dhumachuu fedhaa jechuudha. Dhiigatti dhangalaasuu barbaadaa jechuudha. Meetira 50 ganda keerraa fagaattee deemuu hin dandeessu. Kumaatamaan achii wal yaasee dhufee Finfinnee qabachuun lolaa jechuudha dhalli namaa. Wallaalli nuti keessa jirru rakkoon nuti keessa jirru gabrummaan nutti laatte nutti taphatte kan baraan keessaa bahanii miti. Lolli keenya hin eegalle bo. Rakkoo guddaa keessa seenne rakkoo guddaa keessa kan nu seensise abbootii keenya warra nu dhalchee qabsoo nutti kenne nu dhaalchise. Qabsoo akka kaleessaa nu hiikkachiisuutu nu mudate. Qabsoo keessatti hiikkachiisuun nagaan gaarii. Nagaan sun garuu nagaa barbaannu ta'uu dide. Akkuma jiruun canneessanii bulleessanii namatti kennan alaanfachuun hin danda'amu. Wanti waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa akeeke har'a guutummaa biyyattii keessatti
qawwee nama kaasiseeraa jechuudha. Qawwee bakka hundumaarraa hidhatamee namni lolaa jiru ammayyuu waraana bilisummaa Oromoo irraa kaafee uummanni Oromoonni walii galaa hin dammaqne. Maaliif akka lolaa jirruyyuu maaliif akka lafeen cabaa jiru dhiigni akka dhangala'aa jiruyyuu uummata naan hin barree jechuudha uummanni Oromoo kun. Eenyu yaa dhufu iddoo barbaadetti walitti isaa qabanii harka walitti rukutaa hin iyyaa maaliif akka iyyuu eenyuuf akka harka walitti rukutu hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana dhaabbate iyyee harka walitti rukute gale maal akka ta'e hin beeku. Kan biraa faallaan kanaa dhufee walitti si qabes akkasuma maal akka barbaadeen kanaaf duuti nurraa ka'uu dide nutti hammaatee jechuudha. Abaarsaa miti wallaala. Abaarsa miti wallaala. Waraanni bilisummaa Oromoo duula labsate qaba. Erga baduu jala geenyee deebinee biyyoo arraannee tabbatti rarraanee lafa mocorreetu deebinee kaanee jechuudha. Deebinee ka'uu miti waan kaleessaa sana jijjiiruuf dhiigatti kaffalle. Dhiigi yeroo kaffalamu sana uummati Oromoo irri guddaan isaa dhiigan waliin kaffalaa jira. Lubbuu ba'aa jira. Garuu dhiigni keessan maaliif akka dhangala'uudha hubataa hin jirtani. Dhiigni dhangala'aa jiru kuni saba kana isiniin biyya kana dachee irra jirru kana bilisa baasu. Naannoo adda addaatti keessumaa uummati naannoo kanarra waraanni bilisummaa Oromoo takkaa dhabame hin beekne keessa jiru kaayyoo isaa akeeka isaa beektani. Lolli yeroo lolamu madaa baasuu seeni. Wareegama baastee awwaaluu seeni. Qawwee namarraa hiikkadhuu hidhachuuf seeni. Hannaaf hin seeniin ibboo. Oromoo ammanuma geessuu sin. Koshoroo kaampii keessaa hatuu fi Oromoo. Yeroo koshorooma kaampii keessaa hatu hamma nagaa uummanni Oromoo maanu qaanessitu Oromoo. Firaashii jara sana ni jibbita taanaani. Dafqa isaan jibbita yeroo qabdan akka nu lubbuun hin turre waraana biraanuu ga'uu hin barbaaddani. Eeboo waraantanii ajjeesuu barbaaddu. Firaashii dafqa isaan irratti gangalataa ture immoo fuutee of jala buufachuuf hannaaf deemtee wareegamatti kaffaltu suni wareegama Oromoof illee malu miti dhiiga sareeti dhangala'achumaan hafaa jechuudha. Oromoon hin xiqqeessiina. Reef eegalla. Finfinnee jennaan finfinnee xumurichi. Taphichis akkasuma. Reef eegalaa tokko haga achi ga'utti siichi waan meeqa buqqisuu nu gaafata. Waa buqqisuu naannoo kanaa irratti garuu waa hedduu wal taajjabnee jechuudha. Qeerroof qarreen madaa baasee wal'aanuuf wareegama keenya baasee awwaaluuf akkasumas qawwee diinarraa hiikkatee kabajaa qawween qabdu sana hubatee ittiin lolee lolchiisuuf waraana waliin seenee wareegamni isaas siidaa bilisummaa Oromoo ta'ee yaadatamu galmee seenaa irratti dhiigaan qoramu inni sun ni jira. Akkasumas illee osoo waraanni lolee hin buqqisiin kaampii diinaatti dhukaasaa yeroo jirutti suuqii fi mana nyaataa wal saamuuf uummanni nus jira jechuudha. Kun nu xiqqeessa. Akka Oromootti aadaa akkasiis hin qabnu. Sabni kun saba guddaa. Sabni hammana ga'u kuni firaashii fi ansoolaa kaati harkaan qabuufu tuffattu. Harkaan qabdanii waraanti kennuu miti ofii ajjeesaa jirtani. Inni akkasii waan uffate sana saamuutti deemu. Kana qofaa miti. Manni yaalaa kan eenyuuti? Warri nu gabroonsu buqqifateen deemu Oromoo. Manni barnootaa kan eenyuuti? Waajirri hundumtiyyuu boru sinimatti ittiin hojjeta. Waraanni kun otoo loleen buqqisiini. Wareegamni isaa dhiigni isaa dhangala'e illee otoo hin qooriini daandiirra osoo jiruuti. Hannaaf ibidda walitti qabsiisuuni. Waan kanallee walirraa buqqisanii kaasanii itti fufsiisuuf illee hibboo nutti ta'ee jechuudha. Uummata akkasii kana takka addunyaa irratti illee hin jiru hin argine illee hin dhageenye illee jechuudha. Waraanni naannoo kana bilisa baase ni socho'a asirran taa'u waan isa hanqate guuttatee fuulduratti. Yeroo akkasii haaloo kaleessaa qabattanii ulee walitti hin gamiina bara baraan kanuman sinitti hima. Diinni buqqa'ee hin dhuman. Waraannis buqqisee lafa qabatee waajjira banatee poolisii tolfatee milishaa tolfatee abbaa murtii tolfatee mana hidhaa tolfatee si bulchuu hin jalqabu.
jiru sana keessatti uummati jaarsaaf jaartii qaba, abbootii amantii qaba. Warri kun naannoo tasgabbeessee qabatee bulchiinsa yeroo dhaabbatee kana wal bulchuudha qaba malee akkamitti wal saamuu mataa wal booquutti deemtu. Aadaan Oromoo baduutti jira, xiqqaachuutti jira. Gabrummaa wayya yeroo nama jechisiisutu jira jechuudha. Gabrummaa wayya yeroo nama jechisiisutu jira. Maaliif akkasaa ta'a Oromoo? Yeroo hundumaa kanatu injifannoo keenya xiqqeesse. Yeroo hundumaa kanatu warra shiftaa, warra wayitti hin baane, waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa miti. Argitaniittu. Waa saamuu waa fudhachuu miti. Kan lubbuun qabneeyyuu kunoo asitti hiinee nyaachisaa jirra. Ilmaan Oromoo jalqaba carraa barachuu dhabe, yoo barate hojjechuu hin danda'u, diida irratti qisaafama. Achi immoo carraa waraana ta'uuti mootummaan hiyyeessaafi. Geessee ilmaan haadha hiyyeessaa hojii hin qabne, barnoota hin qabne ibiddatti naquuf immoo fida. Sana ajjeesuu wallaalle. Kaleessa garuu qommisaa arraba qawwee qabee nutti dhukaasee nu madeessee lafee nu cabsee dhiiga nu dhangalaasisaa oole. Wallaalaa keenyaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusni isaa hangas irraan himatamu. Faallaa namaa ka dhaabbatu diinarraa immoo wanti argamu kan biraan jiru. Ummati garuu nu salphisiinaa. Ummati nu salphisuu miti, of hin salphisiinaa. Saba guddaa hamma naga'u kanan salphisiinaa. Wareegamni kuni bilaashaa miti, tolaa miti. Dhiigni dhangala'u kun gatii qaba. Dhiiga dhangala'u kanatti gatii gochuuf deemsa jalqabneerra akka haaraatti ammas. Borus yoo galma ga'uu dide wareegamichumatu itti dabalata ta'ee ulfaatee sin cinqaas rakkisaa gadadoo kanaa gaditti nu oofa malee qabsichi dhaabbachuuf hin jiru jechuudha. Naannoo ammarra jirtan bilisa baatan keessatti rakkoo sin mudataa jiru argitu siniyyuu. Ittiin baane siichi namni naannoo to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru keessa jiraatu uummanni Oromoo mana baaburaa deemee midhaan daaksisachuu dandahaa hin jiru, boba'aa argataa hin jiru, zayitii argataa hin jiru, sukkaara argataa hin jiru. Isa kana qofaa miti gabaa ba'uu dadhabaa jirtu. Naannoo to'annaa diinaa jala jiru siichi buqqisuuf deemnutti gabaa ba'uu hin dandeessani. Inni kun guduunfamuu qaba. Qisaasuu hin qabne, wareegamicha irra dhaabbannee tarkaanfachiisuu qabna isatti aanutti. Isa kanatti tarkaanfachiisuu hin dandeessanii. Waraana bilisummaa Oromootas jira, mootummaan rukute asii kaase. Kanaaf mootummaan zayita sukkaara narraa kutee ani waraana bilisummaa Oromoo yoon ittiin oode wanni kun nafa yottani sinitti jabaata malee hin nafu jechuudha. Ana asii deemuuf hin jiru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos asii deemuuf hin jiru jechuudha. Gidduu kanatti ofitti jabeessuuf ofitti laaffisuun kan keessanii malee hafuuf hin jiru. Bilisummaa barbaadde jettanii hanga suni galma ga'utti hin dhaabbatu. Hin dhaabbatu erga ta'e immoo mudhii jabeeffadhu. Haadholiin sabbataan abbootiin saqqii keessaniin jechuudha. Duuba deebi'uun hin jiru. Nagaa jechuun maal akka ta'an immoo argitaniittu. Namni asitti humnaan walitti sin qabu hin jiru. Fedhii keessan dhuftan keessa keessaniiti wantichatu jira hin danfa waan ta'eef. Amma namni namarraayyuu hin goru. Walirraayyuu goraa hin jiru. Daandii irratti akka barbaaddan ta'aa jirtu. Kanaan dura garuu dargaggeessi karaarraa miti mana ofii keessaa fuudhamee ajjeefamaa ture jechuudha. Haati hiyyeessaa mana irratti gubataa ture jechuudha. Ilmoo ganama nagaan manaa baate galgala reeffa manatti deebi'aa ture jechuudha. Beektu jechuudha. Nagaa jechuun isa kanaaf dhiiroo. Nagaa jechuun Oromoo kanaaf akka barbaaddan baatanii galu. Yeroo akka barbaadan bahanii galan immoo dadhabaatu jira. Ka humna hin qabne jira. Inni humna qabu isa kana akka barbaaden bulcha, akka barbaaden dhiitaan sun immoo hin taatu naamusa qabaannu seera hordofne haa deemnu. Yoo isa kana goone waraanni bilisummaa Oromoo waan as keessa taa'ee sin deegsuuf hin qabu. Itti deegdaniittu, deeguu qofaa maal dubbanna, lubbuutti dhabdaniittu. Maatii meeqa faca'e kan waliin beeknu, lubbuu nama meeqaatu dhibe awwaala dhabe. Maatiin faca'ee ijoolleen humantee uummanni awwaaluu dadhabee waraabessi kan nyaate seenaan sinitti maa jira miti keessa jirra ammayyuu itti jirra ammayyuu beektu waliin beekna. Isa waliin beeknu kanaaf maaliif bishaan itti naqxu? Yoo itti qeensaa jirra dhiiga keenya kana xoofoo yookaan waancaa yoo guute malee hin dhaabbanne bilisummaan keenya sin mirkaneeffanne isa sanatti guutaa jirra. Yoo sanatti bishaan naqaa humna namaa qabeenya namaa
lubbuu namaa beeku kana hundumaatti bishaan namaa deema yoo ta'e xoofoon sunis hin guutu duuti sunis hin dhaabbatu. Kanaaf naannoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiigatti cabee lafeetti dhangala'e lafeetti cabsee dhiigatti dhangalaasee lubbuutti baasee bilisa baase keessatti uummanni Oromoo jirtan dadhabbii hedduu qaba. Wal'aansoo waan ta'eef xiiqii namaan qabattan. Zayitiin dhibuun sokkaarri dhibuun Oromoo maal dhabe dimicha lafaa yaasa akkasumatti Oromoo kana qabna yoo ta'e ashabooyyuu yerootti akkaataatti tolfatan beeka jechuudha abbootiin keenya daaraa bareedduu ishee ibidda jalaa fuudhee bullooftuu isheetiin nyaatee bara ba'a Oromooni kana keessaa haa baanure xiiqii sana qabattanii gad hin dhiisinaa hin gumgumiinaa.